يا ور في مسوته فينج يا ور أني في مسا فينج والله بالله سلبتن أكمل سلبتن والله إني سلبتن الحمد لله عبد الدرسو أكنو ما تربين كي أنا بيكسس بكا وائنا مدوفا بولتي كيساتي والدبي والهيك يرو نمني جولي في مسين تنموتا كما كدشان دقدام ولي كبدي براتيسو يرو نما دلغتين افججيرو دندو gargaarsa isaati jedhanii nama kuma 40 wali qabanii akka mucayyoo amma ijoollee tana wali qabdee gurgurtee tanatti nama wali qabanii bira taa'anii Oromoo iyyanii iyyisiisan wallahi bira dhaqeetini never angasti akkana kana keessatti ni hirmaatu never gasti akkana kana nama kuma 50 60 dhufe jedhe abadan gasti sanitti seenee keessa taa'u miti dhageeffachuu fedhu wallahi alhamdulillah maal jennaani ani kaayoo kiyya nama Oromoo dhugaa miidhame rakkate qaamaa miidhame haa ta'u qaamaa hir'ate haa ta'u dhukkubsatee yaala dhabe haa ta'u bakka agartee sagalee uummata Oromooti itti tahan qofa bakkite ansee manni ani yookaan tiktaakiin nama lama haa ta'u nama shan haa ta'u am gastii tirgadhee bira seemu gastii dhimmi Oromoo irratti dubbatamu rakkoon Oromoo keessatti haasawamu kana qofaan kaayoo kiyya gastii nama walii kee nama kuma 50 taa'ee daawwatu jala seenatu laalu akka tasaatti dhufe bira bee dabra wallahi bira bee dabra maaliif inni ilaalchisu gaa warri faayidaa kiyyaa na ilaalchise jedha jala wal fixu malee maal na dibiyan maal na galchan rakkoo dhuunfaa dubbachuuf miidiyaa kana agartee kaayoo miidiyaa kana hin bananne jechuu kaayoon kiyya kaayoo uummata Oromooti sagalee ta'uu fi rakkataa waan danda'u bira dhaabbachuu hawaasa kiyya sagalee ta'uu kanuma gara jarat dabarramma gara feemasoota akka Siliifaa Mubaarak faa Maakii faa warreen kana ka mucayyoon gaangistar gruppii ijaartee garee maafiyaa raayyaa garee maafiyaa 120 sooshaal miidiyaa iskiriptii akkan barreessaa bulanii mana arabaatii ari'amee akkana jedhaati qarshii riyaala 70,000 nurraa fedhanii maarree addaan qoodamnaa mallaqa agartee Oromoo gowwoomsinee argannu kana addaan hiranna jedhanii iskiriptii barreessanii ijoolleen xixiqqishoon tun tama kaleessa miidiyaa irra dhufte mucayyoon tun faan katagara isiin irraa dhufte namni hin beeyne iskiriptii barreessite ijoollee biyya Arabaa tanaan akka gaariitti irratti qaraa irratti gartee shaakalanii bareechisanii gara Asliifaa fi Mubaarak faa Maakii faa fidanii gowwoomsanii guyyaa torbaan tokko guutuu iyyisiisaa turan. Ani kabaja waliin Aslii naman jaaladhu bee Aslii keessattuu naman jaaladhu yaa Aslii keenya ati nama waaxiin dhalullee maali waan akkanaa kanarraa yoon barattan wanti kuni akka kana booda hin deebineef yaanni keessan maali yaanni kee maal godhuu qabdan mucayyoo silaa isin gowwoomsite mana Arabaatii ari'ameen ajjeesuuf deeman jette torbaan lama guutuu isin iyyisiifte mallaqa walii qabdanii fi achi booda immoo lakkii sulleen hin gayu mucayyoo tana geema tabsiifna jettanii geema tabsiiftanii mallaqa sanillee nyaadhamee isiniin jette isin sobde akka mallaqa biraa guurtaniif namichuma gartee maal tiktaakii isi itti kenniti namichummaan tiktaakii isi itti kennite jalaa nyaatee in nyaadhame jettee garuu jarri walitti quba qabdi mallaqa biraa Oromoo tanarraa itti walitti qabuudhaaf waa meeqa isin goote isin gowwoomsite akka kaartoonatti lafarra isin harkifte yaa Asli kana booda tun isinitti taphatte goolii guddaa isinii galchite value keessanillee akka malee gadi buufte takka jedha kana booda maal taatan amma isin maal taatan yaa warra mucayyoo tana Oromoo fiddanii Oromoo saamsiftan yaa warra gartee torbaan lama guutuu Oromootti iyyitanii iyyaa turtan sa'a 24 miidiyaa kanarra teettanii umriin isin dhumate tun silaa goolii akka gaariitti loocee babbareedduu 10 duwwaa isin baafte maal taatan kana booda mee fuula dura maal gootan namoota akkanaa kana
ofirraa dhaabuudhaaf Oromoorraa dhaabuudhaaf waan isin karoorfattanitu jira moo yaasli silaa hoogganaan Kaayiroo kun hoogganaan Kaayiroo Oromoorraa dhaabsisuudhaaf kaayoo qabdan moo isinuu waan kana agartee warra iskiriptii waliin barreesse haaluma kanaan itti fufnaa kan jedhu yaada qabda. Gaafii sirriirraa qaba siigala gaafii sirriirraa qaba eega so yoo isin ka waan kana falatti gootanii Oromoorraa kana boodas namoonni akka isii ka beekamtii barbaadan beekamtiidhaaf diraamaa adda addaa keezii garaagaraa tolfatanii namoota dhufuudhaaf tarree galanii taa'aa jiran kana gaddabuu yookiin ammoo hidhuudhaaf sooshaal miidiyaa irraa dhabamsiisuuf akka isaan isin bira dhufanii isin karaa keessaniin beekamtii argatanii uummata Oromoo hin saamne yookaan hin dhaabsifne taate wallahi isinilleen asli isinilleen warra waan kan ajandaa akkanaa fedhu warra agartee iskiriptii duuba taa'ee akka Geetaachoo Asaffaatti waan kana duuba oofuu akka ta'e oofaa ture fedhii qabu akka taatan uummata Oromoo biratti ragaa ofirratti baatanii jechuudha. Uf qulqulleessuudhaaf uummata keessan dhiifama gaafattanii mucayyoo tana likkiitti himtanii akka isin hattuu taate hannaa fi diraamaa baafattee garee ijaarattee akkasiin gad dhufte uummataaf saaxiltanii ufilleef qulqulleessitanii akkasitti yoo gad deebitanii kabajaa fi jaalalli uummanni Oromoo sanii qabu yoomillee itti fufaa jechuudha. Yoo ammoo mucayyoo tanatti calliftanii akkanuma ajandaa isiin fidde mara maakii mallaqa walii qabeellee jalaa guuratanii kunuuna saamanii barii fi siitii bar tiktaakii paaswoordii yuuzarneemii itti kennitee mallaqa keessan hafaas itti ilaalate. Ifi duuba nama 15 walii qabsiiftee maakiilleen abba Oromoo intala geema agartee mallaqa isiin taphatti irraa guuratanii irraa nyaatanii hattu jala haate jettee nama 15 walii qabdee bira teessif ilaal. Namni Oromoo garee kun beektaa hin milkaa'u jedhan. Jaawar Mahamad namni Oromoo ganee dabreef hin garreedha. Isin Oromoo gantanii osoo hin taane warri feemasoonni Kaayiroo kuni Oromoo irratti ustan. Yakkaa fi gidiraa ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru afaan qabattan. Cubbuu uummata Oromooti isin qabee ijaa fi gurra rakkoo uummata Oromoo sababa isin irraa cufattanii ignoor gootanii jiruu dhuunfaa keessan irratti fookas gootanii fi rabbiilleen waan isin dalaydan hundaa yoo isin asiinii tan asiin isin jala hayaasa shirri isin agartee sooshaal miidiyaa irratti uummata Oromoo irratti dalaydanii akka uummanni Oromoo saamamu uummanni Oromoo garaa laaffataa wallaalan tokko dhufee iskiriptii barreeffatee isin bira fidee uummata Oromoo akka inni ittiin saamu maallaqatti walis sassaabu namni agartee hojjetee utaalee caccabee dhagaa falaxee ittiin jiraachuu danda'u akka hin jiraanne namoonni agartee kumaatamni ijoolleen dargaggeeyyiin akka agartee Oromoo saamuudhaaf iskiriptii barreeffatanii gara keessan dhufan warri godhaa jiru isin adiiroo kee dhugaa walitti himna. Dhugaa walitti himuun ammoo kabajaa walii qaba walirraa xiqqeessuu miti waan isin qabdan isinitti illee himne yoo irraa deebitanii yoo irraa deebi'uu baatanitti buufaa isin hin jenna jechuudha. Isinii galaan si waramtoo kana baa soo kanaafi cubbuu uummata Oromootu isin qabe faayinalii wanni dhumarraa wanni jechuu barbaadu. Cubbuu uummata Oromoo ajjechaa fi gidiraa hama isaan keessa jiran kasin gurra irraa cufattanitu jiruu dhuunfaa keessan irratti qindooftanii garee maafiyummaa uummata Oromoo karaa ittiin saaman iskiriptii barraa'ee isin bira dhufu isin dhuftanii miidiyaa irratti nama 5,020 walii qabdanii teessan kanatu asoo uummata Oromoo hin dubbanne rakkoo uummata Oromoo hin dubbanne rakkoo nama dhuunfatiif nama 20 walii qabdanii bira taa'uu keessantu cubbuu qabsiise isin qabee cubbuu uummata Oromootu isin qabee akkanatti ijoolleen xixiqqishoon kalee miidiyaa irra dhufte wallahi walii qabdee isin warra feemasoota jettan kana hunda keessa walii qabdee jooniyaa tokkotti isin nayxee isin gurguratte jechuudha.